السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني سوماول كنا فترة فترة ودين كنا زيدا إذا أمريكا فلوتي إذا أمريكا نحن كنا كنا يادا لا نحن كنا يادا يتوجه كنا أبتكار بيا مسالي كلا سوامو أنكم كرسي برو tidak bro. Enggak. Suami kenya kana bakkat. No. Kubzin kun tok. Megan nama kuda saja dan ibu orang. Kon raji ki khagara se tuna da. Baik mulak. Kan sani di janne sani kata saade ko wato kaisa di. Kubzin mali ki tere. Tammallee jammarri ayaan isin jechuudhaafi kunoo sooma akkanatti soomu jirraa bareechaati baay'ee baddaa yaada geesse salaam yaadaan tayyib maal jettan waalaikum warahmatullahi wabarakatuh kunoo gaalaa kana keenya yaadni keenya kunoo kana ijoollee boodee abduu nama guddas noo maal jettan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kunoo gaalaa keenya askana Doa manu wanda dia kas kuno ga kan ta fatar ujra ato ready bebenki kiya kuno ga duma anke tanzania kudet akadti keo meme ma anke sani kulla asi kanuma gartu kini lege saju mashallah kala sakasi kan to ujra kuno jamaa sa sigamna Negara Dora kana negara Chigaditti, negara Kunositi, negara Kuno Kanati. Kuno Kanti Fataru Jira. Do I know what Dabra Chati? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya Chugem Naga Hayani. Bilafia, because I want to get Kuda. Ini ada gitu nyatu. Ini na. Ma akam. Orangga. Akam sana mulla da. To ko ke zabda nan sana mulla da kono. Wallahi ko tiyo. Tara da urumla da ura sin sana kulla da mapata. Matura re ko. Keore da kan. Ya la. Bakada. Akas undige sa ko markitan kana nyane ke nyakala fakata. Ya da barbadu ko mas. Ani warra bi kana arge mane rabbi mane namne be kunjuru waru wallahi parecha sagale no tra lakinna ke sabaya madara kubzin kana nyanne chura so mana jira namne guddange tikkan ke saskati mi namajira undige senum mo sagale no ta duai no wada wallahi kana ke satara kata no rabbi bichabe ka sinin jira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashama harkafune kabajamtota fi jalatamtota kenya rakko hidamtota ijoollee oromoo suudii keessatti dararamaa jirtu haala isaan keessa jiran rakkinna hedduu cimaadha rakkinna gartee rakkoo irraa akka malee hamaati gartee dabarsuu jiranii gisee namaallee gisee ramadaanaati rabbiin isaan haa baasu achi keessaa jecha sagalee osoo taanii fi uummata keenya ka hidhamtoota suudii kanaaf sagalee akka taanuu obboleeyyan kiyya qaalii nu bakka rahaa keessa jiraannee rahaa godhutti jirra isaan ammoo rakkoo hedduu keessa dabarsaa jiranii rakkoon isaan dabarsaa jiran kun rakkoo hedduu ulfaataadha biyya baqaa kana keessa yookaan biyya ummata gartee ummata namaaf hin naane ka waan xiqqoo qixxaa tokko gisee takkatti aftara godhatanii saniin sooma oolanii sooma dabarsuu jiranii ummata kiyya ummata kanaafis namni sagalee ta'uuf dhabamee embaasiin achiillee waan takka illee godhuufii didee mootummaan Itoophiyaallee waan kanarraa dubbachuu didee rabbii waan isaanii haa dubbatu ummata kiyya kabajamoo jechaa ijoolleen hidhamtoota suudii tun hedduu dhugaa dubbachuu fi hedduu takka dararamaa keessa muuda dabarsuu jiranii dararamni isaan qoodamu jiran kun dararama hedduu olaanaadha dhugaa dubbachuu fi suudii keessatti ilmaan oromoo tunni ilmaan Itoophiyaa akkasuma saba hundarraa ummanni Itoophiyaa kun hedduu dararama guddaa gartee dabarsuu jira hidhamtoota suudii amata hagamachi keessatti hidhamanii kagarii achi keessa du'ee
hedduu lubbuun dabartee achi keessatti hanga ammaatitti kan awwaalallee hin argatin. Achi keessatti gartee beelaa fi dhukkuba hin taane akka oowwaani achi keessatti ilmee dhalaatii fi akkasuma ilmaan dhiiraatis achi keessatti tadhaltuu fi akkasuma ilmaanis xixiqqoo ta ilmaan qabdu hundi achi keessatti tadhumtee hedduu agarreetiin turree waan onlaayina kanarraa argu jiru kun hedduu kana mariifachiisu uummata kiyya kabajamoo asumaan sagalee haa taanuu fi uummata kana waan biraallee yoo dadhabnee onlaayina kanarrallee haa iyyinuu isiniin jechaa asumaan yaada kiyya dabarfadhaa viidiyoo kana kan waliin ilaallee haa ta'a laayik sheer sabskiraayib gochaa nu jajjabeessaa isiniin jenna akkana isiniin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Iraan pirezidantiin duraanii naannoo Somaalee obbo Abdi Mohamed Omar kan Abdi Ileen beekamu hidhaatii gadhiifamu abukaatoon isaanii BBC'tti himan waggoota 5 fi walakkaan dura Finfinnee keessatti kan to'ataman obbo Abdiin kan hidha irra hiikaman abbaan alangee himannaa isa waan kaaseef akka ta'e abukaatoon isaanii obbo Iskindar Gazahiin mirkaneessa. Obbo Abdiin yeroo pirezidantii naannoo Somaalee turan yakka namooma jabaa raawwachuu isaanii dhaabbilee mirga namaaf falman himaa turan. በጉዳዩ ላይ ጥር 21 2011 ዓመተ ጀምሮ akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii tokko bara 2011 irraa jalqabuun himanni irratti banamuun falmiirra turre. Haa ta'u malee abbaan alangaa himata koo adda kuteera jennaan har'a hiikamaniiru. Abbaan alangaa har'uma himaticha akka adda kutee himnaan isaanis galgala kana mana hidhaatii bahan. Maaliif akka adda kutan hin barre? Dhaddachattis hin waamamne waan ta'eef ayyaana ramadaanaaf tahee dhimma biraaf tahee maaliif akka ta'e hin barre? Mana murtiittis kan beeksise abbaa alangaati. Iyyaticha waan hin dubbisneef maaltu akka jedhame hin barre. Kana dura seera yakkaa 240 darbaniiru jedhamuun himatamanii ture. Isaanis ragaa faccisaa dhiyeeffatanii ofirraa faccisaa turan. Garuu kanuma gidduuttidha himatichi adda cituu kan barre. Murtee kanarra gahu jennee dursinee homaan beeknu. Egaa amma mana hidhaatee bahuu isaanii malee garam turu kan jedhu hin mirkaneessine.